Guyyaa yoom rafa asgeenne amma booda duuba deebi'uun fafa jabaadhaa qabsooteen akkuman kenne lafa qabsaa haallee yoo du'e qabsoon ittuma fufa suutumaan qulqullaa'a jirjiiramni ni dhufa qabsoon uummata Oromoo duras geettee kukkufa amma kaatee dhaabattee diinatu jala kufa walitti dhamaa kaayoon tokkummaadhaan wal sufa ammallee kan raaftee jabaadhaa itti cufa sodaa jaraa gattufa ol ka'aa gootummaanii galle kun gammadaan jifannoodhaani kadiinan ummoosisee duraanuu fayyaalummaa kanurra tursiisammoo sandara wallaalummaa lamaanuu nurraa kaatee amma yeroon qarummaa bakka teettuun argattu amma booda gabrummaa yookaan hin dhumna malee jiraannu bilisummaa bakka jirtan hundumaa jabeessaa oromummaa bakka dhukkubni tafee kaanee baafna tokkummaan wallaahi amma booda keenyuma olaantummaan nutti hin deebitu lamoo rakkoon kooluu galtummaa jarra meeqa namni keenya kaan hidhamee tumamaa kaan biyyarraa baqatee deemee galaanadhuma ima miidhama namni teenna keessan adduma lama miidhamnu lamuu lammiin biyyumaaf dhuma reeffallee taatun namnu ka awwaalatunuma teennee biyya keenyaaf lollaa hin deemnu lamu amma haqa keenyaafis falmaa jabaannee tokkummaanii galle kun gammadaan jifannoodhaani isinin jirjiiramin ufeeggadhaa ilaalchi nurra deebi'uun malaa sirni irree bitaachi amanteen nu qoqqoodee nu oofuu fasiifachi ammallee ta'an jiru afaan banaara na'achi kanaafuu miliyeenan godhama aragumaachi warra harkuu ilmamoo gantoota sabaa wajjin biyya wali buusaaraa deeme baddaa gammoojji kanaaf rakkoo uumamee furuudha qabna wajjin mootummaa fonqolchuudhaaf deemamaa jira gochi dura dhaabbadhu oolchi siyaasaaf tokkummaanii galle kun gammadaan jifannoodhaani jara kallattii kanan deeminan karaan hin baasa hooggansa irra turan duraan beeku siyaasa mallaqa duraan saamaan gantootatti facaasa warra harka baratee nu keessaa qabu caasa kanan mallaqa nyaatee biyya fixe rasaasan amantii fakkeessanii waliin buusu hawaasa kana nu harka jira hajabaan nu dawaansa tokkummaa jabeessinee cuqqaaluudhaafaansa gantoota irratti duullaa qacitu karaansa malee yoo amantiidha wal qoqqoonne nu cabsa jajjabaadhaa kunnaamsaa dura feegowwummaanii galle kun gammadaan jifannoodhaani duraan seenaa dubbachuu karoorri jalqabame jidduun rakkoon argamnan dubbachuudhaaf dirqame ammas kitaaba tokkon argee ka seenaadhaan guutame kitaaba seenaa dhugaa qofarratti barreeffame akkatti duraan diinni biyya keenya dallame tee duroo sirraa qabe waan nurratti hojjetame laalee yeroo dubbisuu keessi kooboo je'ame hunda dubbachuu yeroo waa xiqqoon hayyame yeroon qabu xiqqaannaan fuulduratti baallame seenaa jalee jalan qofa irratti barreeffame arsiifa yoom dubbadhee kaarmaaf harki cirame gaafa aanol irratti gochaarra aji argame ras dargeen araara jedhee sobee ummata waame ummanni kumaatamaan achi wali qabame araara dhugaa sehaa arsii walitti dhaame meeshaalee dhiisee bahee dhugaa sehee sobame booda irra uraanaan gara hundaan marfame haramaaf harkarraa jiruuf billoofni qopheeffame kallattii tokko qofaan namni itti godhame ummanni akka achi yaa'u takka takkaan dirqame nam 3,000 irraa harmaaf harki cirame.